السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما أركفون وبوليين كي يوروني من تابرا وردفتنيس بقمرتنين نغان كبجاق أبو اسم برها قو اسم نجيشو بربادا حتى مالك بتين أفتي أرمي فاميلي نجيشون كيسانين ولو أرمي فاميلين أكبر جديد مفهوم مفاجأة نوفل جاي سنين جدا رابط دي فيديو رابط جرا دي فما قد maal jechuu barbaadeedha ajanda an qabee dhufe ajanda waantiyyaa Salamooniiti. Waantiyyaa Salamoonii waggaa dabree fi waggaa achi duraa waggaa tokko waggaa lamaaf deemti na fakkaatee urga waa'ee isii hafarsuu eegalanii. So maal jechuu deema mucayyoon tuni viidiyoo amma daawwattan kana jecha viidiyoo amma daawwattan kana ni ulfooftee jedhanii hafarsu jiran miidiyaa irratti. Usuu hin hubatini hin dubbatinii jedhan. Silaa namni miidiyaa kanarraa osuma hajirullee du'e jedhee gabaasa. Ka du'e ammoo hin jira jedhee gabaasa. Walumaa galatti ala kulli haalii wanti jechuu barbaadu waan tokko usuu hin hubanne hin afarsinaa, waan tokko usuu hin hubanne wal jalaa poostiin godhinaa. Mucayyoon tuni waan mul'iftu kana waan waliin ka'an kana ani viidiyoo muuziqaa qaba waan ta'eef hin barbaanne jalaa hidhe waan ta'eef irra hidhe jechaadha. Kanumaafuu waan tokko gaafa ijaan argite maali wanni sun maal akka ta'e usuu hin hubatine waa haasa'u waa qeequ waa jechuun hin barbaachisu. Asla namni miidiyaa kanarraa tultullaa ta'e bakka tultullaa jechuun bakka ila namaa uduwaa itti yaadin bakka waa akkana gugudhu. So kanaafuu waan uffatteettu sanii mul'isaatti malee yaani hin beeksisaati jechaadha. Hin beeksisaati. Mucattiin tuni daa'ima amma guddatte iyyuu guddatte nama gaa'ela godhatu deemu iyyuu na fakkaate godhatte iyyuu akkaataa isaanii kun namaan galu waan ta'eef hin beeku kasanirraa usuu qeeqan usuu waa meeqa jedhan akka waa isiin bakka addunyaa tanarratti ilma namaa ta'e kan dogongorri hin jiru. Dogongora sanirraa garuu waa barata. Mucayyoon tuni rakkoo haadhaa fi abbaa jidduu jirutti uduu abbaan haati waliigala rakkoo guddaa dalaguu meeqatu jira. Mucattii san garuu ijoollummaa isii irratti wallahi ijoollummaa isii irratti namni waahid anini amantiin kiyya musliima amantiin kiyya garuu waan akka isiin taatu sanii fi akkaataa isii sanii hin jaalatu hin dorgalle. Akkaataa isiin taatuu fi akkaataa isiin taate san jaalachuu yookiin deeggaruu osoo hin taane rakkoo ilma namaa kana hubachuutu barbaachisaadha. Isinii galaami. Rakkoo ilma namaa kana hubachuun barbaachisaadha. Mucayyoon yeroo jalqabaa fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif rakkoo isa yookiin rakkinni akkasiin sun kan isii mudate rakkatteeti malee akkasuma warroonni soddaadhaan kennaa itti duulaa bayan akkasuma tultullaan nama kennaallee silaa kawaa nama qeequuf kawaa nama arrabsu Oromoo mateenna kennumaan nama arrabsa. Mucayyoon tun Oromoodhaan fakkaate baazawee yeroo argutti. Kanaaf waa hedduu jedhaani bayanii waa hedduu viidiyoo isii garagalchanii ka isiin siqaayii keessa turte ka isiin ani waan taate san irra baga taate jedhee deeggaruu osoo hin taane ilma namaa ta'ee kan dogongorre hin jiru ilma namaa ta'ee kan rakkanne hin jiru rakkoo isii san hubachuu dhabuun namni waa hedduu jedhaani baye takkaa wallaa kalaama takkaa badaan jenneen maaliifi ishiin rakkinni ishiin himattu rakkoo haadhaa fi abbaa jidduu jirutti ijoollummaa isiitti rakkoon hagasiisu irra gahee keessa dabartee rabbiin fadrii kanatti isii baase. Isii kana keessaa baate waan dura dabarte keessaa baatee amma jiru akka feete haa jiraattu suni laayivii abbaati. Amma ani laayivii isiin jiraattu san amantiin keenya hayyamee osoo hin taane laayivii namni jiraatu tokko maaltu nama dakalee uuman taane jedha qeeqan taane barreessa. Uduma waan feetan nagaa itti darbattani uduma waan feeta iyyaa ooltani gurra nama dheegeffattuu nuun qabdu isin jala deemee gabayaaf tiisisaaftu waan isii hordofa guyyaa waan isiin gootu dhugaa rabbi. Kanumaafuu nama hin qeeqina tokkoffaarra osoo waa hubanne nama narrabsina. Mucattiin tu amma heeru yaani ulfooftee osoo hin taane uffata san agarsiisaatti jecha hin beeksisaatti jecha maamiltoonni isaanii akka irraa fayyadaman isinii galaa miti. Kanaafuu waa hubattan malee nama hin qeeqina waa hubattan malee namallee narrabsina. Inni lammaffaa nama rakkinna keessaa bahee jiruu gaarii argate tokko
itti gammaduuftu caala moo itti hinaaftuutu caala irra caalaan nama kennaa Oromoon kun subhaanallaa rakkuma san keessa nama arguu yaada na fakkaate. Amma suuraa isii ka qara darbee fi ka gisee rakkoo fi siqaayii keessa turte san walii hiitanii miidiyaa irra ka ooftani maalaa ta'uuf sila amma isiin bakka san hin jirtu bara bakka san hin jirtu isiin bakka biraa jirti. Mee silaamee maal godhuuf qeeqa haganaa kanarratti raawwattan silaa yaa Oromooti jedhiisaa akkasuma warroota soddaadhanii. Ay dhageeffadha malee afaan warra soddaa kana waajaba laminiif aawwa bichaa beeka. Hin dhageeffadha garuu. So kanaafuu na fulshaa isiniin jedha. Kanaafuu hin qeeqinaa nama tokko jiruuf laayivii ofii haa jiraatu. Hin qeeqinaa irraa dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada. Waan dubbadhu keessatti dogongorri yoo jiraate na